balaan ibiddaa kun har'a yuunivarsiitii Dirre Dhawaa keessa wayita sa'aatii 6 gara 7 gidduu bilookii warra shamarranii tokko irratti balaan tasaa ibiddaa sababni maal akka ta'e gaagamaatti hin beekamin ibiddi ka'ee tumsa qaamolee nageenya naannoo jiranii fi barattootaatiif. Agamaatti garuu lubbuun nama tokko akka ta'e dubbatamu jira. Qaamoleen nageenyaa wayita ibiddi gara dhaamuutti irra ga'ee barattoota gara doonii dachaasanii lubbuu nama barataa tokko lubbuun baatee jiranii eenyu akka ta'e adda baafannee beekuu hin dandeenye reeffa qabatanii deemanii. Tole wayita ibiddi kun qabatu garuma kutaa barattootaarraa as qajeele moo sa'a meeqarraa hanga meeqaati mee akka lakkoofsa biyyattii guyyaa walakkeessarraa kaaseeti? Guyyaa walakkeessaa 6 fi walakkaarraa kaasee akka sa'a 8 fi gara sa'a 9tti qaamolee nageenyaa fi barattootaan dhaame. Yeroo gibbiin amma haala rakkisaa keessa jira akka nuti akkuma waliigalaatti gibbii bishaan hin qabu. Mooraa yuunivarsiitii deemee bishaan alarraa kadhatee alarraa galchee roottoo alarraa galchee itti fayyadamee dhaamsuudhaaf fayyadamaa ture bishaan mooraa waan hin jirreef. Haaluma yeroo dheeraa ture ibiddi kan eegalee zaajaa fi walakkaarraa eegalee ammoo gaafanii barataa fi qaamoleen nageenyaa dhufanii dhaamsuudhaaf mukkoo yaaluu eegalan. Sa'a 7 walakkaa booda ergee sa'a tokko ibiddi bilookiin gubate booda jechuudha. Okay, bilookiin gubate kun kanneen shamarran keessa jiraatan jechaadha? Bilookii shamarran keessa jiraatanii tokkichuma shamarrantu keessa jiraata shamarran yeroo keessaa banii jira. Tole balaa mudate kanaan lubbuun nama baate kun dubara moo dhiiradha? Eenyu meeqa baay'inni isaanii meeqani ta'u kan lubbuun isaanii baate? Kan miidhaan ammatti. Hello? Wanni adda biyya hin jiru qaamoleen nageenyaa wayita filaareeffa kaasanii deemanitti gara doormiin nuti deebisan barattoota gara doormiitti akka galan dhiiraa fi dhalaan akka galan gara doormiitti taasisan booda lafa qabatanii deemanii dhiiraa haa ta'u dhalaa haa ta'u wanni adda biyya hin jiru wanni beekamee gammaa. Tole qaamonni nageenyaa isin akka mooratti olii deebitan takka doormiitti olii deebitan isin danqani kun isin lubbuu keessan baraarfachuuf takka nama gubachaa jiru sun hangatan ta'e takka irraa baraaruuf kan gochaa turtane mee qaamni kana isin godhe kun maali? Ergaan isin isaaniif qabdanoo maalidha? Akkuma waliigalaattu haalummaan jiruu gibbii kana keessa haalli jiru akka waliigalaatti barataan hamma eeyibaadii barataa muraasaatiif akkuma waliigalaatti ergaan qaama nageenyaa fi qaama gibbii bulchaniidha malee warra silaa biyya bulchaa jiraniif qabu inni gabaabumatti mooraa yuunivarsiitii Dirre Dhawaa kana keessa baay'ina barataa eebbifamuuf deemu gara 2,000 caalu. Ammoo akka waliigalaa baay'inni namas keessa jiru maaliif akka gibbii kana mootummaan galchuu jiru wanni kan hin jiru baay'inni barataa caala baay'inni barataa warra hin ta'in mootummaan gibbii kana galchuu jiru ispeeshaalii tobii kana keessa jechuudha barattoota silaa warra diiploomaa eebbifame digiriin eebbifame fi hojjetaa mootummaa irraa nama 3-4 caalu gara gibbii galchee jira mootummaan. Isaan akkanaa kun isaanii wal qabatee haa ta'u akkamitti kana yeroo isaa osoo isaan hin galin nagaa turabbi ture maaliif akka balaan akkanaa kun ka'e isaantu gara sanitti itti dhalaa gara sanitti illee isaantu itti dhalaa warra silaa haramma gibbii seenuu jiran kana. Eenyuka barataa eenyuka barataan ta'een adda baasanii hin beeknu qaamni nageenyaa silaa qaama nageenyaa ta'anii nuti yaadnullee qaama nageenya ibsuutiin osoo hin ta'in ija qaama nageenya booreessuutiin barataa fi uummata jibbillee dhaabbatee ilaala jechuudha. Egaan isaanii qabu jiraate. Sirreessuu fi akkaataa silaatti nageenyaa fi lubbuu barataatiif wabii kanitti deemuutti hin jiran kanammoo akka sirreeffatanii